Doktor Gaasheen cabsu malee lola kamiin irrattuu cabee gallee hin dhageenye. Har'as bonus hin cabus, hin dabus, hin rafus. Daawwan Doktor naaf yaadde. Halkan hirriba malee bulaa jirra. Qodaan keenya shumbuqqoo. Yoo yaa nagaan isin jifatoo akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun YouTube channel keessan YouTube Doktor naaf yaadgeetu official mana keessan teessan odeeffannoo fayyaa kan ittiin argattanidha. Baay'een keessan maamila taatanii subscribe gochuudhaan mana keessan teessanii bilisaan qarshii tokko tun baasin odeeffannoo fayyaa argachaa turtaniitu namoonni haaraa taatan immoo kan subscribe hin goone yoo jiraattan kan qubni keessan fayyaa ta'e qofti subscribe gochuudhaan ammallee maamila ta'a odeeffannoo fayyaa guyyaadha isin biraan geenyu hordofaa isin jenna. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya postii maxxansa waggaa sadii dura maxxansi tokko yaadadhe social media irratti baay'een keessan maxxansa kan argaa jirtu. Maal akka ta'e abbaa cabsaa maaliif siin jedhu maaliif abbaa cabsaa jedhamtaa jedhanii namoonni baay'een na gaafatu. Ani amma abbaa milkiisaan ta'eera mucaan koo maqaan isaa milkiisaan cabsaa miti garuu maaliif akkas siin jedhanii namoonni tokko na gaafatu. Namoonni beekanis jiru baay'een keessan sababa isaa baay'een keessan beektu. Gidduutti immoo keeziin wayii yeroo darbe na ergame keezimti kanaan wal qabate waa'ee cabuu qaama saalaa dhiiraa. Qaamni saalaa dhiiraa hin cabaa. Qaamni saalaa dhiiraa hin cabaa of eeggadhaa jedhee maxxansinaan ani keezii kanaan dura argee maxxansigaa. Namoonni baay'een koomentiidhaan bakka ajandaa torban tokko jee tokko ol ta'e meemee kan irratti hojjetaa turaniiru. Koomentii immoo fakkeenyaaf koomentii yeroo sana ture keessaa mee ilaalu koomentii sana keessa tokko maal jedhaa? Doktor Gaasheen cabsu malee lola kamiin irrattuu cabee gallee hin dhageenye. Har'as bonus hin cabus, hin dabus, hin rafus. Mee highlightii isa diibsuun barbaada. Gaasheen cabsu malee cabuun beekodha. Asirratti immoo tokko maal jedhaa? Yaa Rabbi ati naaf eegi gooftaa ko. Na jalaa cabuu miti akka inni gufatayyuu hin barbaadu. Wallahi osoo naaf danda'ame morma isaatti warqii itti biteetti eenyutti agarsiisa jechuun malee. Qaamni saalaa hin cabaan jedhe akkamitti akka cabu of eeggannoo akkamii gochuu akka qabuu fi dhuguma immoo cabeessi bira dhufee beekaa jettanii kan na gaafatan deebii isiniif hin kennan warratti ittiin bohaaraa jechuuf jalqaba irratti xiqqoo isin dabbareera yoo ta'e koomentii ijoolleen kennan baay'ee natti tola baay'ee na bohaarsa. Eshi tokko maal jedhaa? Leensaadha. Silaayyuu mooyyee abbaa isaa se'e immoo kan dubartiirra goree gattumu. Burqaan baasaa se'e immoo bagayyuu ani kanan jedhu abjuu keessan maalii hojiirra ciiftu ijoollee dhiiraa yeroo of jajjan sibiiluu cabsu jedhu miti edaa akkuma shomboqqoo caccaba jechuudha. Tokko maal jedhaa? Wayyoo kaa hin cabaasii nu olchi gadanfaa koo nurkatti sababan godhini dubartoota kana. Egaa baay'inaan qaama saalaa dhiiraa kan cabu yeroo wal qunnamtii saalaa waan ta'eef kan isaan akkas jechaa jiranii. Humnaaf jabina kennuuf kenni gaa yaa waaqa akka hin cabneefidha tokko immoo. Koominti kan biraa tokko immoo ilaala. Edaa cabsuu dandeenyaa isa humnaan mana nutti cabsuu barbaadu jette tokko immoo. Maaliif yeroo baay'ee gaa wal qunnamtii saalaa irratti kan cabu qaamni saalaa dhiiraa itti deebina waa'ee koomentii kanatti yeroo wal qunnamtii saalaa ispeeshaalii yeroo dubartoonni tooppii irra ta'an yookiin immoo yeroo wal qunnamtii saalaa godhan dubartoonni irra keessa ba'anii yeroo sana fakkeenya namni miira keessa galee waan godhuun beekuuga irra ciisan yookiin immoo irra teessee dubartiin tokko irra teenyaan cabuu danda'a waan ta'eef of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha isin jechuun barbaada. Koomentiin kan biraan immoo kanallee dhiisee cabuu miti rabbi addunyaa kanarraa siyaa balleessutti ayi kun dogoggora guddaadha isinitti kun hin ta'u kun. Kan biraa maal jedhaa? Yoo cabee hoo dhidhiibbaan ni fayya miti doktor. Dhidhiibduu bira geessa. Wageeshaa bira geessu dhidhiibsiisiin jedhaa garuu dhiira. Tokko maal jedhaa? Maalirree kun cabnaan utubaan manaa cabe hin jetture mannis maatiinis diigamuudhaami. Dhuguma dhabu utubaa manaati bagoo battoo balleessa ko cabuu hin qabu. Kan biraa tokko qabsaanii kuma qabsanitti fufu. Anaa cabu maalootti tokko immoo. Kan biraa kan immoo argartu meemii kan immoo ciikiin kee waan akka shomboqqoo cabu baattee boontaa inni mushee siin jettu
Nagadhiisaa deebiin Dr. Naafeeliin cabsaa isatu natti quubse. Miimsii irratti hojjetamaa ture keessaa tokkummaa argartuu hiriira nagaa irratti baanii ijoolleen dhiiraa mataan nu cabeera. Dubartoota nutti kofalchiiseera. Daawwan Dr. Naafee yaadde halkan hirriba malee bulaa jirra. Qodaan keenya shomboqqoo. So maal jechuu barbaadeeti guys komentii baay'ee jira ittiin bohaaraa isin jechuu barbaadeeti. Keezii wayii dhufe yeroo darbe keezii wayii sarjinoonni na erganii turan keessaa ispeeshaal hospitaala magaalaa Finfinnee keessa jirutti cabee yeroo inni yaalamaa jiru tarii dhokseen isinitti agarsiisaadha kun yaalamaa jira yaalii godhamaa jira qaamni isaa jala cabee jiru dhiiraa nama guddaadha kan qaamni sun cabees yeroo walqunnamtii saalaati. So jira isin jechuu barbaada. Ergasiis Ameerikaadhaas namni wayii narsiin tokko na ergiteetti qoosaanatti fakkaataa ture kun akkas ta'e dhufe naan jettee dabalataan keezii sadanafan tokko argeera ergasiis isin jechuun barbaade. Gabaabadhumatti qaamni saalaa dhiiraa hin caba. Baay'een keessan lafee qabamu akkamitti caba jechuu dandeessu garuu kaartileejii qaba hin caba jechuudha cabuu danda'a. Cabuu jechuun immoo maal jechuudha akkuma lafee sana caba lafee duwwaa caba sun ta'e kaartileejiiwwan kunis cabuu danda'u jechuudha. Egaa qaama saalaa dhiiraa keessaa wantoonni kaartileejii ta'an kan maashawwan leerii garaagaraatiin kan haguugamee argamu. Kanaaf qaamni saalaa dhiiraas yeroo kan cabuu danda'u yeroo inni dhiigaan guutamee qaamni saalaa ka'u yeroo ka'uttidha. Qaamni saalaa dhiiraa filaasidoo yookiin immoo tunkeen qaamni saalaa dhiiraa cabuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf qaamni saalaa tokko kan cabuu danda'u dhiigaan yommuu guutamutti fakkeenya qaamni saalaa dhiiraa kan akkuma baay'een keessan beektanii yommuu dhiigaan guutamuttidha. Dhiigaan guutamee ispeesiin yookiin bakki duwwaa sun yommuu guutamutti qaamni saalaa dhiiraa hin ka'a jechuudha. Kanaaf gabaabaadhumatti yeroo kamidhaa namni tokko miira keessa galee tokkoffaarratti ispeeshaalii kan cabu yeroo walqunnamtii saalaati. Yeroo walqunnamtii saalaa keessattuu dubartoonni irra bahanii yeroo walqunnamtii saalaa godhanii humnaan yookiin yeroo tokko miira to'achuu dadhabuudhaan kan ka'e wantoonni akkasii mudatu jechuudha. Gara caalaansaa kanaan kan cabuu danda'u. Baay'een isaa kan cabus karaa sababa kanarraan kan ka'e jechuudha kan inni cabuu danda'u. Kanaaf of eeggannoo gochuun ispiidii ofii xiqqeessanii oofuunis gaariidha. Of eeggannoo godhaas jechuun barbaade. Inni kan biraani keessattuu dhiironni yeroo qaamni saalaa dhiiraa ka'ee yeroo inni ka'utti irriba keessa hin gangalatu yoo ta'e yeroo irriba keessa fa'aa yeroo irra ciisee cabsuu danda'a dhiirri tokko jechuudha. Kanaaf of eeggannoo gochuunis baay'ee barbaachisaadha. Yeroo raftan baay'ee of eeggadhaa jechuun barbaada. Kan biraan masturbation yookiin immoo fedhii ofiin of gammachiisuu yookiin immoo nama wayiitu maal jedhamaan jedheen tokko shanee jedhamaa naan jedhe. Fedhii ofiin of gammachiisuu yeroo sanatti humnaan yeroo fedhii ofii gammachiisanii qaamni saalaa dhiiraallee cabuu danda'a waan ta'eef kanallee miidhaan inni qabu kanaan dura viidiyoon hojjedhe ilaaluu dandeessu gochuu dhiisa kanarraati of qusadhaa isin jechuun barbaada. Sababii balaawwan garaagaraatiif fakkeenyaaf amma qaama saalaa dhiiraa kee jirutti yookiin yoo waan ta'e irratti kufee yookiin ta'uu danda'a balaa garaagaraatiin fakkeenyaaf amma balaawwan garaagaraan kan ka'e cabuu danda'a jechuudha. Beekamaadha kuni. Qaamni saalaa dhiiraa kee jiru balaan garaagaraa yoo irra ka'e kufaatiis ta'uu danda'a. Akkasumas immoo waan rabuus ta'uu danda'a. Kana kanaan kufees ta'uu danda'a waan ta'eef of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraan balaan tasaa yoo nama qunname balaan garaagaraa kan keessa cabuu danda'a. Gara caalaa garuu irra caalaatti hanga ammaatti keeziiwwan ergan maxxansi sadii arge keessaati keeziin lama yeroo walqunnamtii saalaati kan inni cabe. Dubartiin irra keessa baateeti baay'inaan kan cabe jechuudha. Kanaaf of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha. Of eeggachaa oofuun baay'ee gaariidha jechuun barbaada. Mallattoo akkamii dhageessisa? Mallattoo akkamii agarsiisa? Fakkeenya qaamni saalaa dhiiraa tokko yeroo cabu mallattoo akkamii agarsiisa kan jedhu yeroo cabutti sagaleen xiqqaa akka shomboqqoo jedhee barreesse yoo sana garuu sagalee wayiin dhaga'ama. Kan biraan dhukkubbii garmaleetti dhaga'amu dhiita'uudhaa fi dhiigaan guutamee gurraacha'uu naannoo sun dhiiga maaliif ujummoo dhiigaadhaan marfamee jira waan ta'eef ujummoo dhiigaa keessa jira waan ta'eef yeroo cabutti iddoon dhiigaa sun cituudhaan dhiiguu danda'a waan ta'eef dhiigni sun immoo qaama saalaa sana gurraachisuu danda'a jechuudha. Kana jechuudha. Inni kan biraa dhiita'uu diimachuu gurraacha'uu akkuma nama isiniin jedhee boci qaama saalaa jijjiiramu boci isaa jallachuu gara tokkotti gara bitaatti gara mirgaatti yookiin gara fuulduraatti yookiin immoo gara dudduubaattis jallachuu danda'a jechuudha. Kanaaf mallattoon agarsiisu gabaabadhumatti mallattoo akkasii agarsiisuu danda'a. Keessattuu mallattoo akkasii ofirratti dhukkubbii garmalee boci isaa yookiin bifti isaa jijjiiramu dhiita'uu diimachuu dhukkubbii garmalee kana yoo
ofirratti qaamni keessan kee ofirratti argitanii mallattoo ta'uu danda'a waan ta'eef atattamaan mana yaalaa dhuftanii yaalamuun gaariidha. Akkuma argitanii mana yaalaa keessatti opereeshinii keessatti na argan kana asuma achi magaalaa Finfinneetti yaalamee fayyeera namni sun. Kanaaf yaalii baqaqsanii yaaluudhaanii hin sirra'a. Yaalii baqaqsanii yaaluudhaanii hin fayyaa waan ta'eef kanaaf dhuftanii rakkoon akkasii sin hin mudatin rabbi isinitti hin qabini yoo sin mudate immoo kottaa isin jechuu barbaadna hin sodaatina. Mana yaala dhaqxanii yaaliin isaan kennamaa isin jechuu barbaade gabaabadumatti egaa waa'ee kanaan dura darbisii yaadachiisuudhaaf akka tasaa koomentii waan nuti dubbisuun argitanii isiniif qoodee rakkoowwan kana kanarraan kan ka'e cabuu danda'a. Rabbi cabaa garmalee sin oolchu isin jechuun barbaada. Fayyaan dhabina.